Yo sarvame, divona shakil falmame, suno jala bani, somu kabna kokotale, mujabatu mimona, mutuni danda mani kona, aladina yo sarvame, divona shakil falmame, suno jala bani, somu kabna kokotale. Numa yomile, bernuma tofira walale. Oromo waltana yomu, berkisa tasansar pamu. Abambiya numa yomile, bernuma tofira walale. Galingaru kamna kane, orega mastanan bane, ulisuma chinde bane. Sabab semi, bukan udine roron, ina palma jirra keron, wadaninya sarompan. Oh sabab semi kane, oh walitane kane, oh walitane kane, kapsong tefane. Jadi weekendnya barnuti, jadi weekendnya barnuti, wala bumaulo nyati, jadi weekendnya barnuti, jadi weekendnya barnuti, bila semua mati, karena falmana barnuti, cincina kayati, falmana barnuti, cincina kayati, wala buma. Suma oromati ayata utano le nukate bisuma ummata oromoti jechati barega mo dagare wa khaballe bosona jirra yoro bosona khisse tenyo kanati akuma dargaggeessa biyya keessa jiru nuti silaafi keenya ofachuu wallaale kana dargaggeessi biyya keessa jiru hundi kana beekuu qabu namu jireenya gaarii jiraachuu wallaale nuti laafi jireenya keessa namni arra itti jiru kana obuunis itti beeka tokkuma isaanii jiraatu garuu isa dhiibne nuti haga xumuraa maayii lubbuutan kaanee jirra jechuudha. Kan takkittana irraa kaanee jirra jechuudha. Jireenya bashannanaa gaarii dhiisnee sadarkaa kanatti jirra uummata keenyaaf wareegama kana kafalaa jirra jechuudha. Kanaaf lubbuun ta'u uummata Oromooti warri biyya keessa jiranis yeroo bosona keessa akkasitti qorraa fi beelan dararamnu jireenya akkasii wallaallee akkam taane akka quba qabaate. Kana beekanii bilisummaa wareegama barbaadu. Bilisummaa fedhuunii fi lubbuun fudhachuu of qusachuun fi bilisummaa barbaaduun tokko miti waan ta'eef dhaamsa kanaan dabarsuu barbaadu bakka bu'e xumuradheera. Ani dhaamsi dabarfachuun barbaadu inni tokkoffaan warreen deemtaa akkuma jaalli kiyya jalqaba jirraa fixe warreen deemtaa isaaniif jecha of wantoo je'anii dhaabarraan fottoqanii olola dhaabarratti warreen oofan boru seenaan isaan gaafata waan ta'eef otoo of qobsatan gaariidha. Keessumaan biyya alaa kan deddeemaniiti waa adda addaa reedurraanis waa miidiyaarraanis waan dhageenyu jira jechuudha. Abaa'oon uummata Oromootiif dhaabbate. Uummata Oromoo sammuu abaa'oo beeka jechuudha. Dhuunfaa fedhii isaaniif jecha nama takka nama lamaan wal ijaaranii nuti dhaaba jedhanii to'ata qusatan wayya. Inni biraan ammoo uummanni Oromoo alaaf biyya keessa ala jiran woboo biraa dhaabbatuu qaba, woboo gargaaruu qaba. Waa hundaanuu woboon amma wanti nuti rakkannu hin jiru jechuudha. Diina kana kuffisuuf wanti hundi qabeenya barbaada, humna barbaada. Waan ta'eef qabeenyaan nu bira ta'uu qaban warri ala jiran keessumaayyuu hiree guddaa qabu jechuudha nu gargaaruuf. Qawwee nu bituu qabu, kilaasha nu bituu qabu. Kanaan diina keenya kuffisuu dandeenya. Diina keenya lolachuu kan dandeenyu waa'ee innis akkuma nu waraanu nuti akka waan isa waraannu nu barbaada jechuudha. Kanaaf qabeenya nu bira ta'uu qabanii inni kaan jaalawwan kiyya dhaamsa guddaa